Ashamar kafuuni akkam jirtu hordoftoota Oromoo Miidiyaa kun qophii addaati. Qophii addaa koo guyyaa irraatiin dubbii tibba kanaa Dr. Abiy Ahmed dubbate dubbii jabduu dhimma waa'ee obbo Lammaa Magarsaa irrattidha. Kan waliin dubbannu sagantaa kana qopheesse kan isinii dhiyeessuun ayyaantu taa'eera. Gabanumaa nama xumura qophii kootitti nafaana turaa isiniin jechuu barbaada. Egaa gara qophii koo guyyaa irraatti gaafan isin dabarsu waa'ee dubbii jabduu Dr. Abiy Ahmed dubbate waa'ee dhimma obbo Lammaa Magarsaa irratti karaa baay'ee gama sooshaal miidiyaa akkasumas immoo namoonni yaadaa fi qeeqaa garaagaraati kan isaan kennataa jiranii. Maaliif Dr. Abiy Ahmed fi obbo Lammaa Magarsaa jechuun nama tokko eenyuyyuu gargar isaan hin baasu jedheeti namoonni akkasitti baay'ee jaalala guddaadha kan isaan waliif qabanii. Maaliif jennaani gaafa durii Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobel badhaafame gara biyyaatti deebi'ee badhaasi kuni anaaf hin malu badhaasi kuni si obboleessa kiyya siif mala jedhee warqee isaan badhaasanii jechuudha. Madaaliyaa sana fuudhee morma obbo Lammaa Magarsaatti kaayefii ture jechuudha. Egaa har'a maaltu ta'e maaltu uumame maaliif Dr. Abiy Ahmed xalayyaa barreessuudhaan gara biyya obbo Lammaa Magarsaa baqatee yeroo ammaa keessa jiraachaa jirutti xalayyaa barreessuudhaan maaliif obbo Lammaa Magarsaa akka inni qabamee gara biyya isaatiitti deebi'u maaliif gaafate isa jedhu irrattidha kan waliin ilaallu. Egaa akkuma beekamu kanaan dura Dr. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa isaan tokko eenyullee akka gargar hin baasne yookaan immoo akka gargar ba'uu hin dandeenye irra deddeebiitiin Abiy Ahmed dubbataati ture. Egaa yeroo har'aa kana yookiin immoo tibba kana keessatti gara biyya Itaalii lafa obbo Lammaa Magarsaa jiraatutti xalayaa barreessuudhaan akka biyyatti deebi'ee kennamu gaafateetii jira. Ammaan dura caasaanii mootummaa kanaa Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Oromiyaan yeroo ammaa kanatti rakkoolee gurguddaatu mudataa jira. Kanaafiyyuu obbo Lammaa Magarsaa gaafadhuuti gara biyyaatti deebisiiti obbo Lammaa Magarsaa wanta kana sirreessu jedhaniiti walgahii irratti gaafatanii turani. Yeroo sanatti Dr. Abiy Ahmed obbo Lammaa Magarsaanii sammuu isaa keessatti xannachi argame inni du'aaf hin jiraatan isaa hin beekamu obbo Lammaa Magarsaa irraanfadhaa waa isaatti dhiisa jedheeti ture jechuudha. Egaa har'a deebi'ee maaliif obbo Lammaa Magarsaa akka inni biyyatti deebi'ee kennamu maaliif gaafate? Gaafa sana gaafa uummanni gaafate rakkoon ammaattee jirti jedhee caasaamtii isaa gaafa inni gaafatu maal jedhee obbo Lammaa Magarsaan hin du'aaf hin jiraatan isaa hin beekamu waa obbo Lammaa Magarsaa irraanfadhaatti hin jedheen. Har'a immoo deebi'eetii akka obbo Lammaa Magarsaa biyyatti kennamu gaafatee jira jechaadha. Egaa dhimma kanarratti obbo Lammaa Magarsaa fi Abiy Ahmed jechuun nama tokko eenyullee gargari nun baasu nuti saantiba asiin yoo galagalchitanii Dr. Abiyyiidhaas yoo galagalchitan immoo Lammaadha akkasiidheeti ture jechaadha. Maaliif gaafa mootummaa ce'umsaa sanarratti illee inni anaafis jechuun tokko aangoo kana yoo isatti laattanii rakkoon qabu jedhee ture obbo Lammaa Magarsaan jechaadha. Obbo Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmed gidduutti taate maaltu uumame? Obbo Lammaa Magarsaa maaliif baqatee biyyaa ba'e? Maaliif immoo calluma jedhee erga biyyaa ba'e maaliif callisee taa'e? Isa jedhu irratti obbo Lammaa Magarsaa gaafa Dr. Abiy Ahmed kitaaba Maddammarii barreessee walitti dammaramnee tokko taaneetu jiraanna Maddammar walitti dammaramna gaafa inni jedhee Hawaasni uummanni kun walitti dammaramuu hin danda'u. Walitti dammaramuun nagaan fidu biyya kana keessatti. Kanaafiyyuu Maddammarii isa jedhamu kana yoo dhiisnee yoo hafe yoo jennaan ati naan mormite jechuudhaan maaliif naan mormita jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaa akka inni sochoon akka inni dubbanne akka inni waa tokko gochuu hin dandeenye naannoo waggaa tokkoof 6 mana keessatti hidhee jechuudha. Uma irratti booda erga waggaa tokkoof jaa hidhamee booda obbo Lammaa Magarsaanii baqatee biyyaa ba'e. Biyyaa ba'e gara biyya Itaalii naannoo Roomaatti harka isaa kennate jireenya mataa isaa fi ogummaa barateen hojii isaatti fufee jechuudha. Dhiisee egaa Dr. Abiy Ahmed sababni inni har'a obbo Lammaa Magarsaa gara biyyaatti deebisee naa galchii
caasaa Oromiyaa keessatti ijaaramee jiru keessa seenuudhaan na jala diigaa jira. Kanaaf obbo Lammaa Magarsaa gara biyyaatti deebisi jedhee mootummaa biyya Itaalii Xaaliyaanii xalayaati kan inni barreesse. Mootummaan biyya Itaalii xalayaasaa kana kufaa taasise obbo Lammaa Magarsaa yoomiyyuu qabee akka Dr. Abiy Ahmeditti kennuu hin dandeenye itti meeti jira. Egaa Dr. Abiy Ahmed maaliif hamma kana sodaaf raafama guddaa keessa galee obbo Lammaa Magarsaan akka biyyatti deebi'u akka inni dabarfamee kennamu maaliif godhe maaf sodaate isa jedhu irratti yoo laallu yeroo ammaa kana keessatti namni obbo Taayee Danda'a caalaa Dr. Abiy Ahmedidhaa fi arraba ta'e dubbateef hin jiru. Namni isa caalaa immoo dhaaba bilisiginnaa kana akka waaqaatti ilaalee bilisiginnaa jechuun dhaaba ajaa'ibaati jedhee maddammariis fudhatee namni akka obbo Taayee Danda'a falmaa fi ture hin jiru jechaadha. Har'a obbo Taayee Danda'a deebi'ee ganee dhugaan jirtu naagaltee jirti amma hawaasni kun rakkoo keessa jiradhe sooshaal miidiyaa irratti bahee dubbatee qabamee hidhame. Maatiin isaa bakkeettillee mana keessaa baafamanii rakkoo gurguddaan irra ga'e keessumatti immoo tibba kana kitaaba Johaar Mohammad yeroo ammaa hin gaabbu jedhee barreessee gurguramaa jiru irratti illee doolaara 1,000 bitee akkasitti sooshaal miidiyaa gubbaa irratti deemaati ture. Nullee karaa miidiyaa keenya gabaasnee turre. Egaa kun akka jirutti ta'ee inni lammaffaan immoo sodaan Dr. Abiy Ahmed qabu kan inni yeroo ammaa kana Lammaa akka inni biyyatti qabee deebisuudhaaf kan inni gaafate jechuudha. Lammaan Magarsaa silayyuu dhiisee ganee biyyaa bee jiruu mataa isaatii geggeeffachaa jira. Deebi'ee Johaar Engadda gaafa kitaaba isaa eebbisiisu nuti Lammaa jinis wal quba qabna. Lammaanis uummata Oromoo faana jira. Wal agarreerra waliin dubbanneerra jedhee dubbatee ture jechaadha. Booda Dr. Abiy Ahmed sodaan guddoo keessa galee jechuudha. Maaliif Taayee Danda'an nama sirriitti waa'ee dhaaba isaaniidhaa fi dubbataa turarra isa gane akkasuma immoo Lammaa Magarsaa hiriyaa qabsoo isaa jaallee akka lubbuutti wal jaallatanii eenyullee gargar bahu jedhee kan hin yaadne dhiisee badiisaas gaarummaa isaas utuu hin dubbatiin biyyaa bee bakka inni jiru harka kennatee jiraachuu itti jirutti immoo xalayaa ergee akka inni gara biyyaatti deebi'u immoo gaafate jechuudha. Inni sadaffaan immoo yeroo ammaa kanatti Johaar Mohammad naannoo erga hidhamee booda naannoo waggaa tokkoof itiin akkasumatti fakkaata ilaalee dubbiin kun gaafa inni dhaabbachuu duduu ajjechaan Oromoo irraa gaafa inni dhaabbachuu duduu rakkoon babal'achaa gaafa inni deemu uummanni Oromoo kun rakkoo keessa jira. Kanaafiyyuu dubbachuun qabadee yeroo ammaa kanatti Johaar Mohammad kitaaba eebba hin gaabbu jedhee barreessee gaafa eebbisiisu Oromoon maal gochuu akka qaba qabsoon Oromoo akkamitti akka deemu qabu dubbachaati kan inni jiru jechaadha. Uummata keenya siin kaafannaa wal ijaarraa qabsoo keenyatti hin deebinaa biyya bulchuus hin dandeenya jedheeti kan inni yeroo ammaa kana dubbachuu jiru. Dr. Abiy Ahmed kun olitti baay'ate naasuu guddaa keessa galchuudhaan aangoo isaaf baay'ee sodaata. Eenyuyyuu akka aangoo isaatti bu'uun barbaadu kan immoo kanaan dura sooshaal miidiyaa gubbaa irratti tiimii Lammaa Magarsaa ta'anii hojjetaa turanii baqatanii kan biyyaa ba'anii gaaffii isaan godhan irratti baay'ee dhaga'aati turre. Egaa kanumarraa ka'uudhaan Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa kanatti sodaa guddaa keessa galee obbo Lammaa Magarsaa gara biyyaatti dabarfamee naaf kennamu jedheeti kan inni gaafate. Egaa gaaffii isaa mootummaan biyyaa obbo Lammaa Magarsaatti baqatee jiru Xaaliyaanii dhibbatti kufaa gootee jirtiin fudhanne. Egaa gara xumuraa qophii koo guyyaa irratti isin fiduudhaan mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti deebinu. Dubbiin ajaa'iba dhiiroo Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa hidhuu barbaadaa jira. Hiriyaa isaa kaleessaa kan ture obbo Lammaa Magarsaa biyya inni baqatee jiraatu keessatti hidhuudhaaf akka gara biyyaa dabarfamee kennamuuf mootummaa Xaaliyaanii gaafataa jira. Abiy Ahmed erga gara aangootti dhufe namni inni hin ganin yoo jiraate haadha warraa isaa Zinnaa Taayyaachoo qofa. Saniin hunda hiriyoota isaa warra kalee waliin qabsaa'aa ture hunda ganee har'a kunoo obbo Lammaa Magarsaa jaala isaa kan qabsoo kan ture kan akka aangootan inni qabatu isa godhe aangoo nama dabarsee isaa kenne biyya inni baqatee jiraatu keessatti xalaa itti barreessuudhaan nama kana dabarsanaa kennaa sababni inni gaafatuun angootiyaaf sodaadhee jira nagaya biyyattiitiif namni kun sodaachisaadha waan ta'eef nama narratti ijaareeti biyyattii keessan nama ijaaree angoo irraa na kuffisaa jira kanaaf jecha obbo Lammaa Magarsaa naaf kennaa jedhee
biyya Xaaliyaanii mootummaa Xaaliyaanii gaafate haa ta'u malee warri Xaaliyaanii gaafii Abiyyi gaafate san irraan dhageenye kufaa godhanii jiranii. Abiyyi Ahmad gantuudha. Lammaa Magarsaa gane nama hundayyuu inuma gana hiriyoota isaa warra waliin qabsaa ture hunda gane kaan hiisisee kaan biyya ariisisee jira jechuudha. Namni kun namni inni hin ganin yoo jiraate haadha warraa isaa qofa. Egaa viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebineeti jirra. Egaa yeroo ammaa kanatti Dr. Abiy Ahmed nama hin ganin jiru yookaan immoo jaalawwan qabsoo isaatii safaana qabsoo geggeessaa turanii akkasumallee qabsoo ce'umsaa kana qarreef qeerroo Oromoo akkasumallee jaalawwan isaa hundumaa ganeeti jira. Isin hin beekuttiin jedheeti jira. Namanni yeroo ammaa kanatti hin ganin jiru yoo jiraate haadha manaa isaa qofa. Isheen iyyuu yoo qabsoo isaa yookiin immoo aangoo isaatti buute isheef iyyuu waan garaa dhiifamaa qabuuf hin fakkaatu. Egaa dhumarratti waan an jechuu barbaadu amma feete yoo Dr. Abiy Ahmed jaallatte iyyuu obbo Lammaa Magarsaarra Dr. Abiy Ahmeditti hinaantu amma feete immoo yoo afaan taatee fi sooshaal miidiyaa gubbaa irratti barreessitee waa'ee isaa dubbachuu yoo barbaadde amma obbo Taayee Dandaas immoo isaaf hin taatu garuu isaanumti kun lamaan iyyuu dubbichi gaafa itti cimu harka isaanii keessaa fudhataniiru jechuudha. Egaa qophii koo guyyaa irraa keessatti waa'ee dhimma jabduu tibba kana waa'ee dhimma obbo Lammaa Magarsaa waliin ilaalleeti jirra. Torban qophii addaa birootiin hanga walitti deebinutti YouTube miidiyaa subscribe gochuu akkasumas yaadaaf qeeqa qabdan nu barreessuudhaan wantoota irratti waliin dubbannu immoo akkasumas wantoota waliin nu faana dubbachuu barbaadan nu faana mari'achuu barbaadan koomentii jalatti nu barreessuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma oraa bulaa deebana.